bilisummaa Oromoo walii wal qabatee addi bilisummaa Oromoo eessatti hundeessee eenyufaatu hundeessime? Adda bilisummaa jechuun dura afaan Oromootii miti. Adda bilisummaa jechuun afaan Oromootii miti. Bilisummaan addan barbaaddu. Dhuftee warra jirti jechuu bar. Guyyaa bilisummaa, karaa bilisummaa, kooleej bilisummaa jaanfaa malee adda bilisummaan jaan. Dhuftee warra jirti maaliif adda feeti? Nuti immoo gaafa gartee waan kana dhaaban jahaatamoota keessa adda bilisoomsaati jaan. Amma afaan Ingiliziitti Freedom Front moo Liberation Front. Freedom Front joo namni afaan Ingiliz beeku afaan maqabatee na laala. Liberation Front. Adda bilisummaa jechuun duuba Freedom Front jechuun. Freedom need no front. afaan Arabaatittis جبهة الحرية جان جبهة التحرير جان حرية يعني موجودة ليه جبهة ما لف الدمر بعد بدوبة ورثة نجو ور أفان أورمون بين تنام دراس دبدي تنجر أمارات الدر ينسالنا جنبار جا أمارة بوليم كينيا ور نسأوتي جنبار جابر warri gartee adda bilisummaa jechuun hojjira bilisummaan addan barbaaddu bilisummaan addan barbaaddu guyyaa bilisummaa karaa bilisummaa kooleej bilisummaa malee tanaaf adda bilisummaatiimi adda bilisoomsaati adeeroo. Mee sobraan kunne waa'ee adda bilisumsaa kan laalluta addi bilisumsaa eessatti hundaa'e kan joomee naaf deebisi. Addi bilisumsaa Magdishootti. دواني لال سومالين غافا بلس بو فيتي SYL حررت دابت مقالة حررت دابت SYL سومالي يوز ليج اني دابن واللي ربين تراتين يفدي مقدشو دابت جهات موت دابت ابو جاني وري دابيس ور حرري في والربالة الدابي أمو واسم كيست أفرنكالون قودة لينجا قبتي قودة لينجا قبتي محمد عمر قادي ilma أفرنكالون عبد الله محمد آدم بلي ilma أفرنكالون دكتور محمد آدم دكتور عثمان كوي دكتورة مصر بريتو دابي وانكنا أفان أربعة براني مالي أدي بلسومسا ilman أفرنكالوتيني مقدشو خيس الجارمي راديونيس ترى دراتيس المان أفرنك اللوتين سجلي المان أفرنك اللوتين كلين سربي خرا راديوتين أفرنك اللون جل كبدو وامراتي أد بلسومسا أفرنك اللوتي في المان أرسيتي تجار خنافو بلسوم ما ملفت خناف بوري كيرو غنماتي شو الدنيا كيرو غنما برتي كيرون غنما أد بلسومسا Oromoo jalatti ijaaramte Kayroon ganama 69 dhaabamte eerli barii 69 warri dhaabi kunoo as jirra Mahmud Sheekh Muhammad Booqee ana Turee Leencoo nam afurii nu keessaa hafe Kayroo ganamaa san cufa keessa ifi ilmaan Arsii achitti mana Abdullahi Lungoo mooraa Abdullahi Lungoo keessatti Kayroo ganamaa dhaabne baatii xiqqa shaboot hawwisoo Kayroo ganamaa dhaabne Kayroon ganamaatii fi addi bilisummaatis achitti haba qaalamte Finfinnee miti gaafa Finfinnee dhaabamte 74 jaan duruutu nuti hidhaa Soomaaliyaa keessatti amat 4 hidhamne duruu Gindhiir Gaasara Goobba Dello keessa ibiddi amat meeqa deeme Kaseja Miliqaaye guugu gobeelle keessatti asin karaa afaafamii fi kana cufa keessatti lolli zamana dheeraa duruu deeme 64 ka jannutu ana jaarraa abbaa gadaatii fi Qormoosoo Galmootiif Mahmud Sheekh Mahamadii fi Turee Leencoo arra as jiran amat 4 duruu hidhaa Soomaaliyaa biyya Arabaatitti lola ammayyaa barreennuu as deemu qabamne hidhamne Finfinnee keessatti taariikha guddaan Oromoo kadalagame Maccaa fi Tuulamaa dhaabbate 74 warri himatus fayyaa hadeen dhaabane Finfinnee keessatti dameedha odoo ja'anii silaa wayyaadha malee
Mee